Harka kabajamtoota maatii chaanaalii kootii akkam jirtu nagaan bakka jirtan maratti sinaa ga'u sinifaa baay'atu sinaa marsu nagaani nagaa yoo nama marsee gammachuu ta'a gammachuunis immoo nagaa keessa jira waan ta'eef jechuudha inni hunda caalu nagaadha. Waan addaa tokkoon qabadhee sinii dhufe jechuudha. Biddeen akkamitti mana gola nama keessatti warri jirtan akka koo jechuudha akkamitti tolfanna biddeen dharra'uu hin qabnu. Akkaataan itti tolchuun ilaaltan tolfachuu dandeessu jechuudha. Dursa ibidda irratti daakuu ammas jechuudha. Kun akkuma argitan kana abidda irratti daakuu ammas jira jechuudha. Ho'isaan jira jechuudha. Akka liixii isaa fixatu jechuudha. Liixii yoo ta'e garaa nama dhukkubsa jechuudha. Garaa nama dhukkubsallee nama furdisa jechuudha. Borci nama baasisa jechuudha. Daakuun akkaataa itti gootan isheettan hima. Adii gimmaasha gurraacha adii kan hin taane daakuun jira. Isa gurraacha sana xiqqoo dimimmisaa sana gimmaasha adii gimmaashatti gootu wal bareecha jechuudha. Adii bichaa goonaan hin bareedu. Gurraacha bichaa goonaan hin bareedu jechuudha. Gimmaasha gochuu qaba. Kun akka beekamu gaa ammas dhaamseera jechuudha. Gaazii dhaamseen jira kunoo dhaamseera jechuudha. Ani kunoo sakanan tolcha jechuudha. Sakanan tolcha. Inni hadiin immoo isin agarsiisa. Ana talaba walitti godha jechuudha. Lakkoo tokko sakana walitti godheen tolcha jechuudha. Lama. Egaa obboloota koo iddoo kanatti akka isinirraa ilaaltanii hojjetattan nan beekaa. Daakuu isa kana immoo ana talama walitti godhe iddoo kanatti kan xiqqoo dimimmisuu fi qamadii jechuudha. Qamadii fi furnoo duqqeetii isa ruuzii irraa hojjetamu kana jechuudha. Walitti baay'ee tokko bareecha jedha jechuudha. Biddeenaa kanaaf isinis itti fayyadaman isiniin jedha. Duukaa bu'aa walumaan duukaa buunu isiniin jechuun barbaada. Wanti keessaniif jechuudha. Amma kana goona hin gingilchina jechuudha. Nan gingilcha. Kunoo gingilchottan jira. Na duukaa bu'a. Na tolchine immoo yoo sirriitti bareeda jechuudha. Wanti beekuu qabdan garuu akka isinii toluuf akka isinii bareeduuf akka garaa isin hin qabneef ammasuudha ibidda irratti hanga liixii isaa fixatutti ho'isuudha jechuudha. Inni aasa booda. Kunoo gingilchee fixe jechuudha. Gingilchee fixe. Kunoo kana jechuudha daakuun kiyya. Egaa Sandra sirriitti bukeessa jechuudha. Sirriitti bukeessee naa tolcha. Bishaan barbaada jechuudha. Kunoo asirra gaheera liixiinis jechuudha. Akkatti bukeessitan yoo sirriitti bukeessitu akka isinii tolutti barbarree mana keessaa waan hin qabuuf middeena tolchuu qabu jechuudha.
kuno haala kanaan qophaa'eera jechuudha. Kunoo jechuudha as ga'ee jira guyyaa boruun tolcha jechuudha. Walitti qabeen viidiyoo sagal lakkisa jechuudha guyyaa boruun tolcha. Har'an tolcha jechuudha. Amma bukeessitanii ammuma kana tolchina. Dhiirrillee tolfatee nyaachuu ni danda'a jechuudha. Sababbiin isaa waan danda'amudha jechuudha. Daakuu gurraacha sanaa fi adii walitti makanii isa dimimmisaa sana jechuudha. Isa walitti makanii adii faan walitti makanii ibidda irratti hammastanii yookiin ho'istanii akkasitti bukeessitanii sirriitti bukeessitu rukuttu jechuudha. Yeroo bukeessitan jechuudha. Amma sirriitti bukaa'e kuni sirriitti bukeesse isa booda bakka biddeena jedha jechuudha. Ani guyyaa afurii bulchee nan tolcha yeroo sana akkuma biddeeni normaali xaafii jedha jechuudha. Yeroo nyaatanii akkasumas illee nama arrabatti irratti namatti tola jechuudha. Inna kanaafi ashaboollee xiqqoo shitti gootu jechuudha. Ashaboo xiqqootti gootu. Ashaboo xinnoo shitti gootu jechuudha. Irshootti gootu bishaan akkuma ho'arraa baastanii gingilchitanii bukeessitu. Bishaanum labbi jedheen immoo isaan bishaanum labbi jedheen bukeessitu jechuudha. Inna kanadha biddeensa immoo guyyaa boruu isin agarsiisa jechuudha. Walitti deebina guyyaa tolchuu jechuudha. Baay'ee bareeda biddeensa akkatti tolchitanii nyaachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kunoo akkasitti kanaan akka mansashamu maal jedhu. Kan itti qadaaddan immoo kunoo akkasitti itti qadaaddu jechuudha. Uraa wayii qabaasi isan qadaade kanaan jechuudha. Bishaan hin laaffiseen jechuudha. Akkasitti biddeena tolfattu jechuudha. Kunoo liixeenis baay'ee danfee jira. Kunoo haala kanaan qopheessee jira jechuudha. Biddeensaas immoo akkatti bahee argitan. Kunoo kana fakkaata biddeensa jechuudha. Sinis dhugaa tolchaati nyaadhaa booda qomaa nama rakkisu jechuudha. Nama rakkisu badaasa. Akkan sinin jedhee xaafii nama gachisiisa jechuudha. Maannoo intinidha. Adiin baay'isiina. Siniifis akka tolutti jechuudha. Kunoo kana fakkaata biddeensaati. Argitanii. Kunoo kana fakkaata tolchaa nyaadhaa. Harka tokkoon tolchaa harka tokkoon qarraxaa kan jira jechuudha. Haala kanaan bareeda jechuudha biddeen koo. Akkaataatti bukeessan illee isin agarsiiseera jechuudha. Hojjedhaatii nyaadhaa warri gola madaamii keessatti isin miijatu jechuudha. Warri immoo isin miijanne maa gochuu hin dandeessanii. Ani ergan biyya kana dhufe jechuudha hin bitu jechuudha biddeena. Kan hin gadda isin agarsiise tokko viidiyoo keessatti galcheera ta'an hin beeku. Kiisii tokkitti keessa isaa kan jiru feestaala tokko keessatti biddeena sadii diraama 15 binnee nyaanna jechuudha. Annaa diraamni 15 biyya galee amma akka ta'u mee ilaalaa tilmaamaa hidha'aatii ilaalaa siniin jedha. Akkasitti yoo tolchine nyaanne immoo baay'ee namatti tola jechuudha. Gaariidha. Kunoo haala kanaanii akkasitti tolchine nyaanna jechuudha. Tolfadhaa nyaadhaa sinillee jechuun barbaada. Baay'ee bareeda laala xaafii fakkaata jechuudha. Ilaalaa kunoo kan ittiin baasullee isaanii dhuma garuu hin gubatu jechuudha. Baay'ee bareeda mee ilaala. Dhugaa baay'ee bareeda. Ilaalaa kunoo yoo xixiqqeessee tolchuyyuu baay'ee tokko bareeda. Ana bichaa miti kan nyaatu jechuudha mana kana keessatti. Dhugaa dubbachuuf ana bichaa miti kan nyaatu barbarreen jaallatu waan nama gubuu jaallatu warra biyya keenyatti dhiyaatudha warra nan bira jiru jechuudha. Maqaa isaa dubbachuun barbaadu. Isaanis nyaatu jechuudha. Ana caala nyaatu jechuudha. Ana caalatti nyaatu. Ana caalatti isaantu nyaata jechuudha. Kanaaf wajjin nyaanna waan ta'eef
Kanaafan tottolchaa nu tolchi jedhu madaamiin kun nu tolchi biddeenatti waxiin daangoon hojjetama sira'aa ta'anii hin nyaatu jechuudha. Yeroo bitamus immoo bitaan jedhaanii naa hin bitu walumaan nyaannachuudha. Bayyanati hojjedheen hin nyaatu jechuudha. Akkasi madaamiin keessan illee faana nyaatte isinitti mi'aa. Malee ani toon qofaa kiyyoo waan nyaadhu ta'eeti natti mi'aawu jechuudha. Ijaan ishii faana nyaadhuuf hamma tokko natti mi'aa. Nama faana nyaachuun jaaladha jechuudha. Qophaa kiyyoon hojjedhe nan gannaqa jechuudha. Cubbuun midhaan nama qaba. Nan gata jechuudha gaafan qophaa koo ta'e jechuudha. Amma garuu ishii faana nyaadha. Obboleessi ishii tokko jira. Innis hin nyaata. Isheenis hin nyaatti. Ijoolleen hin nyaatan garuu isaan lamaan hin nyaatu jechuudha. Obboleessi ishii fi madaamiin kiyya hin nyaatu jechuudha. Kana fakkaata kaajul. Adara hojjedha nyaadha hin bitiina biddeena. Limettanii abashaa birrii keessan laattu dhugaa rabbi. Otoo Oromoon keenya illee gurguree irraa argatee haa ta'u. Kana fakkaata biddeenni kottaa nyaadha. Kottaati nyaadha. Duubni isaallee baay'ee bareedduudha. Namatti tola. Kunoo baay'ee bareeda. Bexaam yaamdaal. Mudannoo kun sinitti gaafan biddeena tolchuu baru jechuudha. Mudannoon baadiyyaatti dhaladhe. Baadiyyaatti dhaladheen garuu yoo baadiyyaatti hin guddanne jechuudha. Xiqqoo yeroon ol guddadhuun biyyaa ba'e jechuudha. Garuu jechuudha baadiyyaa keessatti akkaataa garaagaraatiin biddeen tolchuu barra jechuudha. Maatiin nun hojjechiisan waan ta'eef yoo ijoollee baay'ee dubara qabaatan hin hojjechiisanii ani ishii dhumaati waan ta'eef jechuudha. Mudannoon koo jechuudha. Siistarii kooshii hangafa keenyatu liixii bukeeffatee ba'e jechuudha. Absiitii buufattee liixii ishii bukeessitee qal'ifattee baate jechuudha. Bidda ishii qoraan qopheeffattee eelee ishii gaasuu isa jedhanii mijijjaa jedhu gaasuu Oromiyyaadhaan itti gaasuu jenna jechuudha. Mijijjaa ishiintini isa dhaabdee sirreessitee baate jechuudha. Bishaan fiduu laga keessaa fiduu bishaanii kan waan gadi buusu gaa bishaan adda ta'e baadiyyaan qabdi jechuudha. Bishaan harkaan tolfame otoo hin ta'in kan gooftaan keenya nuuf qopheessee manuuf tolche jechuudha. Eessa fiduu deemaniitu jechuudha. Innaa ishiin dhuftutti jechuudha. Eelee koo dhaabbadhee tolchuu eegale jechuudha. Tokko nan baasa, tokko na duraa cita, na duraa hinkutaa, na duraa ciccita. Innaa ittan naqa bahuu didee. Achubaan eelee faana faqaffaqee haadhati jala. Faqaffaqeetuma babbaase jechuudha. Biddeena sadii wayii jechuudha. Liixii duraa balleesse. Ta'u gabaadiyyaatti. Achoon biddeen duraa baballeesse bakka innaa ishiin dhuftu hanumaa gimmaashaan ga'e gaashinis natti dhufte jechuudha. Maal gootan innaa ishiin dhuftu manni naara yaa mana citaadha baadiyyaan beektu homaa waliin dhoskinu warri illee gaafa ofimuudhaaf lakki baadiyyaatti hin dhalanneettan jirtu. Akkasitti mana citaa keessaa innaa ishiin dhuftu aarrisuma badee bakka maal teelee dhaabee maazarii galeelee dhaabee moo itti innaa ishiin soteettee qaxxissee dhuftu jechuudha. Ani qaatani biddeena sadii irraa baasee faqaffaqeetti ishii lafa kaa'e jechuudha. Innaa akkasittiin biddeen tolchuu bare jechuudha. Isa booda bakka saamuu galis bakka kana fakkaata biddeenni koo jechuudha. Isa dhumaati. Isa dhumaa waan ta'eef bakka kana fakkaata biddeen kooti. Innaa
isinis immoo akka tolfattanii nyaattanii fi amma majammaraa irratti akkuma daakuusaa ho'isee ibiddarratti yookiin immoo akkuma kaayitta kaa'e akkasittiin ho'iftanii ammastanii dhiirriyyuu warri amma biyya arabaa kana jiranii dhugaa hojjetachuu danda'u jechuudha. Akka garaa nama hin qabnetti hojjechuu danda'u jechuudha. Kanaaf hojjedhaa nyaadhaan isiniin jedha. YouTube channel kanaaf haaraa warri taatan immoo subscribe gochuudhaan channel kana guddisaa waan baay'ee walirraa barannaa dira keessanii isiniin jedha. Warri immoo